1.3 unsaturated hydrocarbons. Paartii kana irratti kan nuti ilaallu unsaturated hydrocarbons warreen jedhaman ilaallaa jechuudha. Yeroo darbe keessatti saturated hydrocarbons isa jedhu ilaallee irraa jechuudha. Kana jechuun hydrocarbons bakka lamatti qoodnee turre, isaanis saturated hydrocarbons fi unsaturated hydrocarbons kan jennuun jechuudha. Saturated hydrocarbons kan jennuun warra single bond of keessaa qabanidha. Kana jechuun alkeenii jechuudha gabaabumatti. Unsaturated hydrocarbons kan jennuun ammoo warra multiple bond isaan jennu yookiin ammoo double bond fi triple bond isaan of keessaa qabanidha jechuudha. Isaan ammoo maalidha? Alkiinii fi alkaayiniidha jechuudha. Kanaafuu paartii kana jalatti alkiinii fi alkaayinii ilaalla. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuu hin irraanfatina. Akkasumas chaanala kanaaf namni haaraa taatan subscribe godhuu hin irraanfatina. Viidiyoo kana like share godhuudhaan yoo jalqabdan baay'ee natti tola. Kanaafuu gara barnoota keenyatti adeemu. Unsaturated hydrocarbons are those compounds of carbon and hydrogen containing either double or triple bond. Unsaturated hydrocarbons kan jennuun compoundii carbonii fi hydrogenii of keessaa qabu ta'ee kan maal ta'uudha yookiin double bond yookiin ammoo triple bond kan ta'edha jechuudha, kan of keessaa qabudha. This groups of hydrocarbons include alkene and the alkyne. Akkuma isin jedhe unsaturated hydrocarbons kan jennuun kun maal of keessaa qaba? Alkiinii fi alkaayiniidha jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen jalqaba irratti kan nuti ilaallu alkiinii ilaallaa jechuudha, or olefins jennaan isa kanaan ammoo akkuma yeroo darbe keessa alkeenii maal jechaanii turre? Paraafin jechaanii turre jechuudha alkeeniidhaan. Alkiiniidhaan ammoo maqaa biraa olefins jennee waamna jechuudha. Isa kana ammoo maal irraa akka dhufe ni ilaalla. Alkenes are unsaturated hydrocarbons containing a carbon-carbon double bond as their functional group. Alkiinii kan jennuun unsaturated hydrocarbonii ta'ee kan maal of keessaa qabudha? Carbon-carbon double bondii kan of keessaa qabudha jechuudha. Kaarbonii lama jidduutti double bondii kan of keessaa qabudha. As their functional group isaanii isa kana ni beekna. Kan double bondii of keessaa qabu jennee jirra alkiiniidhaan. Kanaafuu inni kun double bondiin kun maaliif maal jidduutti jira? Kaarbonii fi kaarbonii jidduutti jira jechuudha. Kanaafuu isa kanaan maal jennaani? Alkiin jennee waamna jechuudha. They are also known as olefins. Ammas maal jedhamanii waamanii? Olefins jedhamanii waamaman jechuudha. They form a homologous series represented by the general formula CnH2n where N is 2, 3, 4 itti fufaa jechuudha. Yeroo isaan kun maal form godhanii? Homologous series kan jennuun form godhanii jechuudha, kan kaarbonii maal uumuu danda'u? Walitti fufaa kaarbonii biraa hedduu wajjin walitti boondi ta'uu danda'u kan uumamanidha. Inni sunis maaliin bakka bu'aa? General formula CnH2n isa jedhuun bakka bu'aa jechuudha. Inni maal irraa jalqaba? 2 irraa jalqaba. 2 irraa jalqabee itti fufaa jechuudha. Kana jechuun ittiin irraa jalqaba jechuudha. Ittiin isa jennu irraa jalqaba. Mitteeniin hin jiru jechuudha. Mitteeniin kan jiru alkeenii qofa. Alkeenii qofa keessa malee maal keessa hin jiru? Alkiinii keessa hin jiraatu jechuudha. Mittiin jechuun hin dandeenyu. Mitteenii qofa jira. Kana jechuun inni kun gabaabumatti maal irraa jalqaba? It isa jennu yookiin ammoo ittiin irraa jalqaba jechuudha. Lamarraa jalqaba. Yeroo kamiyyuu inniin alkiinii keessatti lamarraa jalqaba jechuudha. Jeneraal foormulaa isaa isa kana. Garaagarummaa inni alkeenii wajjin qabu, alkeeniin CnH2n plus 2dha. Garuu inni kun plus 2 jedhu san hin qabu jechuudha. Kanaafuu haayidroojinii lamaan isaa gadi ta'a jechuudha. Haayidroojinii lama yoo irraa kan hir'isu taate, alkeenii irraa haayidroojinii lama yoo kan hir'isu taate maal argannaa? Alkiinii argannaa jechuudha. The homologous series of alkenes is their physical constants. Molecular formula isaanii yoo kan ilaallu ta'e haala kanaan C2 irraa jalqaba. Yeroo kamiyyuu C3 yeroo kamiyyuu maal gona? C2 yeroo jedhu kana inni meeqa? Lama. Kanaafuu haayidroojinii irratti lamaan baay'isnaa jechuudha. Isan kanaafuu dabilima ta'aa deemaa jechuudha. Isa kana lamaan baay'isaa deemna. Kanas lamaan 10 ta'a, lamaan 12 lama yeroo baay'isutti haala saniin dabilii ta'aa deemaa jira jechuudha. Inni kun condensed structure. Structure isaa ammoo kan condensed ta'e, inni kun molecular formula jennee jirra. Inni kun ammoo condensed kan walitti condensed ta'e, kan walitti maal ta'e walitti dhiphatee jechuudha. Kan maal caala? Inni kun akkuma argaa jirru kaarbonii molecular formula kan jennuun kan kaarbonii
haayidroojiinii illee lakkaa'ee kaarbanii haganaatu jira haayidroojiinii haganaatu jira adda addaan bukaa'uudha jechuudha. Koondanseet istiraakchar kan jennu ammoo maal addaan baasa kaarbaniidhaan addaan baasa garuu ammoo haayidroojiiniiwwan boondii isaanii guutuu mul'isuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf kaarbanii kana wajjin haayidroojiiniin lamatu hidhamee ture garuu ammoo lamaan isaa gargaratti baasee hin turre haayidroojiiniin bakkuma tokkotti kaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu isa kanaan koondanseet istiraakchar jennaan jechuudha. Detailed structure kan jennuunis ni jira inni sun ammoo hunda isaatu maal godhaa garagara baasee mul'isaa jechuudha. Haayidroojiinii isa kaarbanii jalqabaarra jiru kana haayidroojiinii tokko gubbaan tokko jalaan haala kana yookiin ammoo gara biraatiin itti hidhee mul'isaa jechuudha. Haayidroojiin gama lamaa jettuu haayidroojiinii hidhuudhaan haala kanaan kan mul'isuudha jechuudha. Inni kun maal jedhama kanaafuu ayipaakneemiin isaa 18 jedhama jechuudha. Melting point fi boiling point isaa haala kanaan kaa'amee jira. Isaan kana haala kanaan ilaaluu dandeettanii inni itti aanu ammoo C3H6 inni kun haala kanaan kaarbanii sadiitu jira inni irraa garuu ammoo maal of keessa qabaatu qaba dabil boondii of keessa qabaatu qaba. Alkiin kan jennuun maal of keessa qabaatu qaba akkuma jalqaba irratti ilaallu dabil boondii inni jira asis dabil boondii inni jira kanas dabil boondii inni jira kanaafuu isa kanaan maaliif waan butteen maal jenneen waan jenneeniif sababni isaa maaliifi maal mul'isuudhaaf boondiin kaarbanii jalqabaa irratti yookiin ammoo kaarbanii jalqabaa fi lammaffaa jidduutti jira jechuu mul'isuudhaaf jechuudha. Lakkoofsa xiqqaa keessaa waan fudhannuuf tokko lama yoo lakkoofsa kenneef tokko lama jennee haala kanaan kennaa fi kanaafuu lakkoofsa xiqqaa fudhanna waan ta'eef tokko irratti jira jechuudha. Kanaafuu waan buttiin jennee haala kanaan ibsinaa jechuudha. Isaan kanneen kan hafanis isumaa wal fakkaatu waan ta'eef haaluma saniin ilaaluu dandeettanii jechuudha. Physical properties of alkenes. Physical property alkene ilaalaa jechuudha. Physical property of alkene. Yeroo kamiyyuu haayidrookaarbansiin tokko property amala lama qaba jechuudha. Isaanis fiizikaalaa fi keemikaala qaba. Kanaafuu jalqaba irratti kan nuti ilaalu physical property ilaallaa meeshaa kanaa ilaalu. At room temperature alkenes containing 2 to 4 carbon atoms are gases. Temperature dareetti alkiiniin lamarraa jalqabee kaarbanii lamarraa jalqabee hanga afuritti jiru maalidha gaasiidha jechuudha. Akkuma kan alkeenii tokkorraa jalqabeeti inni sun tokkorraa jalqabee hanga afuritti gaasii ture inni kun ammoo tokko waan hin jiraanneef lamarraa jalqaba waan ta'eef CN N'n maalirraa jalqaba jennee jirra lamarraa waan jalqabuuf sababa kanaaf lamarraa hanga afurii maalidha gaasiidha jechuudha. Those containing 5 to 17 carbon atoms are liquids. Inni kun amala alkeeniitiin waluma fakkaataadha garuu ammoo jalqaba irratti qofa lamarraa hanga afurii isa jedhu kanaan garaagarummaa qabaata. Yeroo darbee alkeenii keessattis ilaallee jira. 5 irraa hanga 17tti kaarbanii 5 irraa hanga 17tti kan jiran liquid jennee ilaallee jirra. Kunis akkasuma jechuudha. And those containing 18 or more carbon atoms are solids. Kan 18 jalqabee isaa ol jiran ammoo maalidha solididha jajjaboodha isaan kunniin. Alkenes are non-polar. Alkeeniin kun non-polaridha jechuudha. Non-polar isa jennu barannee jirra kutaa saglaffaa keessatti polarii fi non-polar isa jedhu adda baafnee jirra. Kanaafuu alkeeniin maalidha non-polaridha jechuudha. Therefore their molecules are held together by weak intermolecular force. Kanaafuu molecuuliin isaanii maalii walitti hidhamanii jiranii weak intermolecular force. Intermolecular force dadhabaa ta'een weak kan ta'een walitti hidhamanii jiran jechuudha. Since they are non-polar, they are almost insoluble in polar solvent like water, but soluble in non-polar solvent like ether, benzene, toluene, and carbon tetrachloride. Sababa non-polarii ta'aniif isaan kunniin maal keessatti hin bulbulamanii insoluble kan jennuun in isin jettuun negatiiva mul'isa jechuudha. Hin bulbulamu jechuu mul'isa. Insoluble in polar solvent. Polarii keessatti maal hin ta'anii hin bulbulaman jechuudha. Like water. Watariin akkuma beeknu polariidha. Sababa kanaaf isa keessatti bulbulamuu hin danda'udha jechuudha alkiiniin kun. But soluble in non-polar. Waan non-polarii ta'eef non-polarii keessatti ammoo maal ta'a hin bulbulama jechuudha. Like ether, benzene kan akka benzinii, etherii, toluene fi carbon tetrachloride keessatti maal ta'a ni bulbulama jechuudha. Nomenclature of alkenes. Alkiinii maqaa kennuufi. Inni kun
baay'ee wal fakkaataadha jechuudha. Alkeenii seeraan hubannaaniin alkiinii fi alkaayinii fi kan isaa ol jiran hundi isaatu hubatuun baay'ee salphaadha jechuudha. Sababa maaliitiif fakkeenyaaf jalqaba irratti fiizikaal piroopartiin ni ilaalla, noomenkileeshariin ni ilaalla, keemikaal piroopartii akkasumas aayopaakineemii kanneen ilaalaa jechuudha. Kanaafuu wal fakkaataa waan ta'eef inni kun muraasa bicha jijjiiramu waan ta'eef baay'ee wal fakkaataadha. Kanaafuu jalqaba irratti maal qabatu qabdanii alkeenii seeraan qabatu qabdan. Alkeenii seeraan qabannaan alkiinii fi kan isaa gadi jiran hundayyuu hojjechuun baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafuu mee noomenkileecharii isaa maqaa haala kamiin kenninaa haa ilaallu. Alkenes can have common names as well as iopac names. Alkiiniin kun maal qabaatanii common name fi akkasumas iopac name qabaatanii jechuudha. Iopac name inni jennuun International Union for in the Applied Chemistry jennuun ni qabatanii jechuudha. Iopac name inni jennuun hiikaan isaa akkas ture alkene irratti akkuma yaadannu. The common names of alkenes are obtained by using the prefixes in table 1.3 and adding the suffix whilin. Haala kamiin common name isaa kennaafi iopac name sun ta'in common name jalqaba irratti common name maqaa inni ittiin beekamu jechuudha. Common name kanaafuu jalqaba irratti maal prefixii maxxantuu jalqabaa teebilii 1.3 keessa kan jirtu isii san fayyadamnee san booda immoo maal itti aadu goona suffixii whilin isa jedhu itti dabalaa jechuudha. Prefixidhaan kunniin maalidha? Kan it, meet, it, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dek isaan jennee fayyadamnu sanniin jalqaba irratti prefixii sanniin fayyadamnaa jechuudha. Akkuma alkeeniidhaaf fayyadamaa turreetti. Alkeeniidhaaf alkeenii yeroo hojjennutti maxxantuu suffixii xumuraa jechuudha. Maxxantuu xumuraa maal itti dabalaa turre? Een itti dabalaa turre. Alkeenii irratti een itti daballe. Garuu immoo alkiinii irratti wanti jijjiiramu waayiliin isii jettu qofa itti dabalaa jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf jalqaba irratti yoo kan ilaalu ta'e kan lama qabu it jennee jirra. Kanaafuu it ergennee fudhannee maal daballaa? Waayiliin, ittaayiliin jennee haala kanaan barreessinaa jechuudha. Sadii kan qabu proopidha waan ta'eef prefixii isaa waayiliin isii jettu yeroo daballu propaayiiliin jennee haala kanaan hojjannaa jechuudha. Alkeenii irratti ammoo piroopeen jechaa ture. Itteen, propeen, butteen jenne. Amma immoo waayiliin dabalaa jechuudha. Waayiliin isii jettu tana eenii san irraa kaasuudhaan maal itti dabalaa? Waayiliin isii jettu tana itti dabalaa jechuudha. San booda wanni hafan hundi isaaniitu wal fakkaataadha. Haala kanaan kan afurii but isa jedhutti maal dabalaa? Waayiliin isa jedhu itti dabalaa jechuudha. Haaluma kanaan hojjenna. Common name baay'ee salphaadha. Iopac name. Iopac name system isa kanaa ilaalu mee iopac name. The iopac names of alkenes are obtained by using the prefix listed in table 1.3 to indicate the numbers of carbon atoms in the molecule and adding the suffix in. Iopac name kana name godhuudhaaf maal fayyadamna? Ammas prefixii maxxantuu duraa jechuudha kan 1.3 keessatti table 1.3 keessatti ibsamte isiin sunniinis kan isin jedhe kaniin jechuudha. Meet, it, prop kan jettuun tanniin isii san fayyadamne lakkoofsa maaliitiif? Lakkoofsa kaarbaniitiif. Kaarbanii indikeet godhuudhaaf kaarbanii yoo lamarraa jalqabuu qabaa alkiinii keessatti kanaafuu lama yoo ta'e it isii jettu fayyadamne san booda maal itti aadu goona? Suffixii in itti dabalaa jechuudha. Ittiin isa jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Iopac name keessatti. Garuu ammoo yeroo common name maal fayyadamaa turre? Waayiliin isa jedhu fayyadamaa turre jechuudha bakka in jettu tana. Kanaafuu the suffix in indicates the presence of double bond. Iniin tun saffixiin inii jettuun maxxantuun inii jedhamtuun maal indikeet gooti? Maal nu ibsiti? Argamuu double bondiin argamuu isaa nu ibsite jechuudha. For example, the alkene having the formula C8H16 is named as octene. Alkeeniin kun haala kamiin formulaa isaa kan kaarbanii 8 ta'e hidroojiiniin meeqa ta'uu qaba? 8 lamaan baay'isaa 16 ta'uu qaba jechuudha. Haala kamiin hojjannaa? Kanaafuu 8 maal jedhama ture maxxantuu san keessatti 1.3 keessatti oct isa jedhudha jechuudha. Oct 8 oct jedhama. Kanaafuu in itti dabalaa octene jennee haala kanaa ibsina jechuudha. The prefix oct indicates that there are 8 carbon atoms in the molecule and the in signifies the presence of double bond. Octene kun maal bakka bu'aa maal indikeet godha? Kaarbanii 8 jiraatu isaa. Iniin ammoo
double bonding jiraatu nuuf ibsaa jechuudha. Kanaafuu octene inni jedhu kun hiikkaan isaa kanaa jechuudha. In the IUPAC system of naming alkenes, the rules we follow are similar to those rules we follow for naming alkanes with slight modifications. IUPAC naming kana yeroo name goonutti seera maaliif fayyadamaa turre keessatti seera alkeenii fayyadamaa turreen wal fakkaataadha jechuudha. Inni kun wal fakkaataadha, garuu ammoo wanti itti dabalamu ni jira. Isa mi'a ilaalu. Jalqaba irratti select the longest continuous chain of carbon atoms in the molecule that include the double bond as a parent structure. Its name will be the same as the alkene containing the same number of carbon atoms. Jalqaba irratti maal goona? IUPAC naming kana name godhuudhaaf jalqaba irratti parent naming select goona. Parent naming ammoo kan maal of keessaa qabu longest continuous chain. Longest kan ta'e longest continuous chain dheeraa ta'e akkasumas kan walitti fufaa ta'e kan kaarboonii akkasii of keessaa qabu filannaa jechuudha. Innis maal of keessaa qabaata? Double bonding keessa jiraatu qabu. Yoo double bonding keessa hin jiraatin dheeraa ta'e yoo double bonding keessa hin jiraatin kan biraa osoo hin gabaabaallee ta'u kan double bonding keessa jiru ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf tokko kaarboonii 8 of keessaa qabaatee ni ilaalla. Kaarboonii 8 fakkeenyaaf yeroo ilaallu seeraa isin gala. Kaarboonii 8 of keessaa qabaatee yoo kan double bonding keessa hin jiraanne taate isa hin fudhannu jechuudha. Fakkeenyaaf tokko ammoo 6 isoo qabaate garuu ammoo double bonding isoo keessa jiraate gabaabaa kana kan double bonding of keessaa qabu fudhannaa jechuudha. Kanaafuu double bonding seeraan ilaaluu qabna. Yeroo alkeenii irratti ammoo double bonding triple bonding wanni jedhu waan hin jiraanneef dheerama fudhataa turre jechuudha. Kanaafuu amma wanti nuti hubatuu qabnu garaagarummaan isaa as biratti yeroo parent naming structure isaa kan ilaalutti parent naming yeroo ilaalutti maal goona? Double bonding ilaaluu qabna jechuudha. Its name will be the same as alkene containing the same number of carbon atoms. Kanaafuu maqaan isaa maali? Wal fakkaataadha. Alkeenii the same number of keessaa qabu carbon atom of keessaa qabuun wal fakkaataadha jechuudha. Inni jalqaba isa kana. Lammaffaa irratti ammoo number the carbon atoms starting from one end to other in such a way that the carbon atoms preceding the double bond takes the lowest possible number and indicate the position of the double bond by this number in the name. Lammaffaa irratti akkuma alkeeniidhaaf ilaalaa turretti maal goona? Nambarii kennaaf. Parent naming filannaniif maal goona? Nambarii kennaaf jechuudha. Yeroo lakkoofsa kennuufitti kaarboniiwwan sanniiniif akka maalitti filatuu qabna? Kaarboniin sunniin yookiin ammoo kaarboniin nuti parentiin nuuf filanni sun gara double bondiin jirutti gara double bondiin sun bakki double bondiin jiru sun akka lakkoofsa xiqqaa argatuu danda'utti maal kennaaf? Lakkoofsa kennaaf jechuudha. Gara lamaaniinuu laallee gara xumuraa fi gara jalqabaatiin laallee yoo gara jalqabaatiin yeroo lakkoofnu kaarboniin double bondiin irra jiru sun lakkoofsa xiqqaa kan argatu taate isaan filannaa jechuudha. Yoo gara duubaatiin taate immoo gara dhumaatiin garasiin filatuu qabna jechuudha. Isa ilaaluu qabna. Garuu immoo alkeenii irratti maal ilaalaa turre? Biraanchii ilaalaa turre. Biraanchiin akka lakkoofsa xiqqaa argatu ilaalaa turre jechuudha. Kanarratti ammoo wanti nuti ilaalu maalidha? Double bondiidha jechuudha. Isarratti dippeenii ta'uu qabna. Kanaafuu isa kan haala kanaan filatuu qabna. And indicate the position of double bond by this number in the name. Kanaafuu double bond san lakkoofsa kanaan bakka buufannaa jechuudha. Lakkoofsa kennineef kanaaf. Example kanaa ilaalu. Akkuma argaa jirru inni kun biraanchii wayituu ofirraa hin qabaatu. Kanaafuu parentiin dheerama ta'a jechuudha. Dheerama haaluma jiru kanaan kaarboniin 6 kan of keessaa qabu ta'a. Kanaafuu kaarboniin 6 maal ta'a? Heksiinii ta'a. Kanaafuu maal kennuufii qabna? Ammoo lakkoofsa kennuufii qabna. Lakkoofsi nuti kennuuf sun gara lamaaniinuu kenneefii ilaalla. Garanaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 akkuma argaa jirtan gubbaratti lakkoofsa kenneef jira. Gara duubaatiinis jalqabee maal jedheen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanaafuu amma ammoo wanti nuti ilaallu double bondii isii tanaa jechuudha. Double bondii as jirtu tana. Double bondiin tun garanaa yeroo lakkoofnu kaarbonii meeqaffaa fi meeqaffaa irratti argamti? Lammaffaa fi sadaffaa jidduutti argamti. Kanaafuu lakkoofsa gabaabaa keessaa fudhanna waan ta'eef lamarra argamti jechuudha. Garanaa yoo deemne ammoo gara xumuraatti yoo deemne 1, 2, 3 fi 4 irratti argamti. Kanaafuu kam sirriidha? Kan garanaan ka'e kanatu sirriidha jechuudha. Kanaafuu garanaa yeroo filannutti
Heeksiiniin maqaa guutuudha jenneera kan paarantiiti. Kanaafuu dabil boondiin meeqarratti argamti? Lamarratti argamti waan ta'eef 2 heeksiin yookiin ammoo maal jennee barreessuu dandeenya? Heeks jennee adda baasne jechuudha. 2 in jennee haala kanaanis barreessuu dandeenya jechuudha. But not for heeksiin. For heeksiin jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf tokko gara xumuraatiin jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur irratti argama waan ta'eef garanaa yoo kan deemu ta'e kanaafuu inni kun sirrii waan ta'iniif for heeksiin hin jennu jechuudha. Inni kun sirrii miti jechuudha. Lammaffaa irratti yeroo ilaallu inni kunis biraanchii ofirraa hin qabaatu. Kanaafuu biraanchii wanni neem godhu hin jiru waan ta'eef kanaafuu wanni isaa maal ta'a? Paarant neemiin isaa kaarbanii meeqa of keessaa qaba? 5. Kanaafuu peentiinidha. Dabil boondiin ammoo meeqa irratti argama? Garanaa yoo deemne tokko irratti argama. Garanaa yoo deemne ammoo dhumaayyoo as deemne ammoo meeqa irratti argama? 4 irratti argama jechuudha. Kanaafuu kam sirriidha? Lakkoofsi xiqqaa argatu qabu waan ta'eef kan garanaan ka'e kana waan ta'eef kanaafuu meeqa jidduutti argama inni kana? Tokko irratti argama inni kana jechuudha. Waan peentiin yookiin ammoo peent waan in jennee kaan. But not for peentiin. Ammas kan garanaa kun sirrii miti jechuudha. Kan foorii irra jiru kun sirrii hin ta'u jechuudha. Example 2. Kan biraanchii of keessaa qabu haa ilaallu amma immoo. Kan biraanchii of keessaa qabu kan ammoo ilaaluudhaaf jalqaba maal jennee jirra? Longest continuous chain filachuu qabna jechuudha. Kanaafuu mee asiin naa kaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yoo garan lakkoofni 6 ta'a. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kanaafuu akka garanatti yoo kan lakkoofni asirraa kaanee yoo kan lakkoofni taate dheeraan isa kan ta'a. Garuu ammoo asirraa yoo lakkoofni hoo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ammas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Guddaa keessa fudhatu qabna waan ta'eef gara maraama lakkaa'uu qabna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yoo gad deebine ammoo 7. Kanaafuu kan haala kanaan deemaa jiru kun kan istireetii deemaa jiru kun 6 waan ta'eef kan gad deebi'u kanarra yoo deemne ammoo haala kanaan deemnee kan gad deebine taate 7 ta'e. Kanaafuu kam sirriidha? Ka 7tu sirriidha jechuudha. Ka 7 kana fudhatuu qabna. San booda maal kennaafi? Maqaa kennaafi jechuudha. Kan 7 maal ta'a? Heptiinii ta'a jechuudha. Heptiinii ta'a. Kanaafuu paarantineemiin heptiiniidha maqaan isaa. San booda maal goona? Lakkoofsa kennaaf. Lakkoofsa yeroo kennuuf ammoo paarantineemiidhaaf lakkoofsa kennina. Paarantineemii filanne kanaaf kan sarara diimaan irra sararame kana paarantineemiidha inni kun. Kanaafuu isa kanaaf maal goona? Lakkoofsa kennaaf gara maraanuu. Yeroo kennuuf ammoo maal ta'uu qaba? Akka dabil boondiin kun lakkoofsa xiqqaa argatutti. Kanaafuu asii yoo kaane 1, 2 irra argama. Garanaa yoo lakkoofne ammoo gara xumuraatiin 1, 2, 3, 4, 5 irratti argama jechuudha. Kanaafuu kam sirriidha? Kalamaatu sirriidha jechuudha. Kanaafuu gara siin ka'uu qabna. Kanaafuu maqaa maal argata? 2 irratti argama waan ta'eef 2 heptiin isa jedhu argata jechuudha. 2 heptiin. San booda biraanchiidhaaf maqaa kennuudha. Biraanchii meeqa jira? 3tu jira. 1, 2, 3. Sadan akkuma argaa jirru mittaayiliidha jechuudha. Kan kaarbonii tokko of keessaa qabu. Inni kun konfiyuuza keessa hin goone. Inni kun haayidroojiiniin gara barbaadeen yoo kaa'amu rakkisu. Kana haayidroojiinii garan an kaa'amuu fi haala kanaan kaa'amuun tokkuma jechuudha. Inni kun mittaayilima jedhama. San booda meeqa irratti argama? 3 irratti argama. Inni kun 4 irratti, kun 5 irratti. Kanaafuu 3,4,5 jennee barreessina. 3,4,5 inni meeqa? 3 waan ta'eef tiraayimittaayil 2 heptiin. 2 heptiin isa jedhu xumura irratti barreessina waan ta'eef haala kanaan barreessina jechuudha. 3,4,5 tiraayimittaayil 2 heptiin or haala kamiin adda baasuu dandeenya? Isa kana heptii fi inii jidduu lakkoofsa lama kana kaa'uu dandeenya jechuudha. Haala kamiin 3,4,5 tiraayimittaayil hept 2 in jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Haala kanaanis barraa'uu danda'a. Kanaafuu inni kun baay'ee salphaadha jechuudha. Haala salphaa ta'een ilaaluu qabdan. Maaliif inni kun baay'ee kan alkeenitii wal fakkaataadha waan ta'eef haala sanii ilaaluu qabdan jechuudha. Kanaafuu isa kan ammoo example 3 irratti ammoo yeroo ilaalutti jalqaba wanti nuti goonu paarantineemii filatudha. Kan maal of keessaa qabu? Triple bond of keessaa qabu ta'ee longest continuous chainidha. Kanaafuu haala kunimee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Istireetii yoo kan filannu taate 8. Akkasumas dabil bondii of keessaa qabaachuudha. Amma immoo asumaan kaanii 1, 2, 3, 4, 5 garanatti 5 ta'a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanaafuu garanaa yoo lakkoofne maal ta'a? Isuma kan ta'a jechuudha kan jidduu keessaa. Garanaan yoo lakkoofne kilooriiniin
kiloorinii, biroominii kan jedhaman kunniin akka biraanchiitti lakkaa'aman. Akka biraanchiitti osoo hin ta'in akka kaarbanii wajjin lakkaa'amuu qaban. Yeroo paarantiniimii lakkoofnutti nuti kaarbanii qofa lakkaa'uu qabnu malee kiloorinii, biroominii isaan jedhanii fi elementoota biraa lakkaa'uu hin qabnu jechuudha. Haayidroojiiniinis isu addisaa kophaa isaatti kan jiraatu taate innis hin lakkaa'amu jechuudha. Kanaafuu garanaa yoo lakkoofnu haa lakkoofnume 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 takka 2 3 4 5 6 7 8 ammas yoo kan sirriitti deemtaate 8 ta'ee mee ammas asirra gad deebinu 1 2 3 4 5 6 7 8 kanaafuu gara lamatti argannee jirra 8 gara lamatti argannee jirra jechuudha. Tokkoffaa yeroo sirriitti akkuma jirutti lakkoofnu 8 ta'ee ammas deebinee yeroo irra gad deebinus maal ta'ee 8 ta'ee jechuudha. Kanaafuu lamaan keessaa kan barbaadne yoo kan filannu taate tokkuma ta'a. Mee kitaabni maaliin dalagee sirriittiidhaan dalage? Ana immoo kan irra gad deebi'u kanaan dalagee sitti naa mul'isu. Haala kamiin filannaa? Isa kana haala kanaan irra gad deebinee filannaa jechuudha. Ammas maal laaluu qabna? Maaltu keessa jiraatu qaba? Dabil boondiin keessa jiraatu qaba. Dabil boondiin akkuma argitan lamaan keessa yoo ni jiraata jechuudha. Lamaan keessa yoo ni jiraata kanaafuu lakkoofsa yeroo kennuufitti ammoo akka dabil boondiin kun lakkoofsi xiqqaa argachuu danda'utti. Garanaa yoo deemne takka 2 3 4 5 garanaa yoo deemne ammoo 1 2 3 kanaafuu garanaan sirriidha jechuudha. Asiin tokko jennee kaana 1 2 jennee 3 4 5 6 7 8 jennee haala saniin kennaaf jechuudha. San booda inni kun 8 maal jedhama? Okti. Oktiin jedhama jechuudha. Kanaafuu oktiin sadii irratti waan jiruuf maal jennaan sirii oktiin jennee haala kanaan kennaaf jechuudha. Kan kitaabni dalageen tokkuma ta'aa deema sirii oktiin haala kanaan ilaalaa isin yookiin ammoo okti sirii iin jennee kennaaf. San booda ammoo biraanchiin jalqaba irratti maal irra jira? Kaarbanii sadaffaa irratti inni kun biraanchii tokko ammas mittaayiliinis ni jira kilooriiniin ni jira akkasumas mittaayiliin biraatis ni jira jechuudha. Inni kun ammoo ittiiniidha. Ittiiniin ammoo meeqa irra jira? 3 irra jira. 3 irra jira. Mittaayiliin ammoo meeqa irra jira? 5 fi 6 irra jira jechuudha. Ammas 6 irratti maaltu jira? Kilooroo. Kanaafuu kamtu dursaa? Haala tartiiba isaatiin deemuu qabna. Kilooroo kan jedhu C irraa ka'a. Ittaayil kan jedhu ammoo E irraa ka'a. Mittaayil kan jedhu ammoo M dha jechuudha. Kanaafuu tartiibni isaa haaluma kanaan Ctu dursa waan ta'eef san booda E itti aanti M itti aanti. Kanaafuu maal jennee barreessina? Kilooroo barreessuu qabna jalqaba irratti 6 kilooroo haala kana 6 kilooroo 3 ittaayil jenneerra 3 ittaayil ammas 5 fi 5 fi 6 irratti daayimittaayil jira jechuudha. 3 oktiin or maal jennee barreessuu dandeenya? 3 tana oktii fi iini jidduu buusnee barreessuu dandeenya jechuudha haala lammaffaa argatanii kanaan. Kanaafuu yoo kan paarantineemiin lama wal bira lakkoofsi sirrii isin ta'u taate lamaanuu fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan 8 akkasumas lamaanuu maal of keessaa qaban? Dabil boondii of keessaa qaban. Gara barbaaddanitti filatuu dandeettanii jechuudha. Yeroo akkasii lamaan keessaa kan barbaaddan filatuu dandeettanii haaluma argaa jirtaniin kan kitaabni dalagee fi kan ani dalagee tokkuma ta'e jechuudha. Waan maal ta'eef waan paarantineemiin lama wal bira dhufeef haala kanaan ilaaluu qabdanii. Exercise 1.5 mee isa kanaa ilaallu. Write the names of the following compounds using IUPAC rules. IUPAC rule fayyadamiti maqaa isaanii kenniif jedha. Kanaafuu jalqaba irratti maal goona? Paarantineemii filanna. Paarantineemii kan dabil boondii of keessaa qabu ta'ee kan akkamiiti? Kan kaarbanii dheeraa. Kanaafuu inni kun istireetii ta'a jechuudha. Yeroo lakkoofnutti istireetii ta'a. Kan istireetii haala kanaan jiru kana ta'a jechuudha. Lakkaa ooluun barbaachisu haala saniin laaltanii kaa'uu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu inni kun meeqa of keessaa qaba? 7 of keessaa qaba. 7 ammoo maal jedhama? Heepti. Heepti jedhama. San booda ammoo maaltu dabalama? Heepti. Heepti jennee haala kanaan barreeffannu. San booda maaltu jira? Amma ammoo dabil boondii tanaaf akkasiin lakkoofsa xiqqaa argachuu dandeettutti gara lamaan kennaaf jechuudha. Garanaa yoo deemne 1 2 3 4 afuraffaa irratti jira. Garanaa yoo deemne 1 2 3 kanaafuu kan 3tu sirriidha jechuudha. 3 irra jira waan ta'eef 3 heeptiin jennee haala kanaan
parentii neemii maqaa kennaaf jechuudha. San booda immoo lakkoofsa kennuuf hin dandeettanii lakkoofsa xixiqqeessuudhaan 1 2 3 4 5 6 7 kaarbaniidhaaf lakkoofsa kennina. Inni kun 5. San booda maal goona wanti nu hafe amma biraanchiidha. Biraanchiin isaa immoo akkuma argitan lamaanuu mittaayiliidha jechuudha. Bakka lamaanuu mittaayilii jira. San booda meeqarra jira 3 fi 4tti. Kanaafuu maal jennee barreessina 3,4 daayimittaayil daayimittaayil jennee san booda immoo ammas maal fayyadamna haayifanii fayyadamuudhaan kan hafe kana itti barreessinaa jechuudha. 3 heptiin jennee haala kanaan barreessinaa jechuudha. Inni kun dhuma irratti barraa'uu qaba waan ta'eef haala kanaan erga barreessinee booda maal goona deebinee isa kana barreessinaa jechuudha paarantineemii kana. Kanaafuu maal ta'a 3,4 daayimittaayil 3 heptiin jennee haala saniin barreessinaa jechuudha. Yookiin ammoo maal goona 3 tana heptii fi iinii jidduu buusuu dandeenya maqaa lammaffaa jechuudha. Maal jennaani 3,4 daayimittaayil hept 3 iin jennee haala saniin barreessuu dandeenya jechuudha. B irratti B illee dalaguudhaaf jalqaba maal goona paarantineemii gara marattu lakkaa'anii deemuu qabna. 1 2 3 4 5 wanti sun gootuu qabda wayiitti jira as biratti 5 haala kun akkasumatti 1 2 3 4 5 gara 2 garuu ammoo amma lamaanuu paarantineemiin 5 ta'ee jira sirriidha 5 wal qixa. Garuu ammoo inni istireetii kun yoo kan ilaalu ta'e kan istireetii deemu kun haala kanaan yoo haala kanaan kaafanne dabil boondii of keessaa qaba hin qabaatu. Dabil boondii of keessaa hin qabaatu jechuudha. Kunniin kan wal bira barreeffame kun singil boondii of biraa qaba. Isun konfiyuuz akka isin hin goone. Kanaafuu inni kun hin qabaatu jechuudha. Kanaafuu kan istireetii kun sirrii miti jechuudha. Maaliif dabil boondii of keessaa qabaatu qaba waan ta'eef. Dabil boondii haala argaa jirtaniin kaarbaniin martinuu singil boondiidhaan walitti hidhamanii jiran. Kan irra gaddeebi'u ammoo ni qabaata jechuudha. Inni ni qabaata kanaafuu isa sirriidha jechuudha. Kanaafuu paarantineemiin kam ta'uu qaba kan haala kanaan deemee irra gaddeebi'u kana ta'uu qaba jechuudha. Inni kun haala argaa jirtaniin kaarbanii kanneen lamaan jidduu ni jiraata dabil boondii waan jiraatuuf kanaafuu inni sirriidha. San booda maal kennaaf maqaa kennaaf. Garanaan jalqabaan kaanii yoo kan deemu taate gara jalqabaatiin 1 2 3 sadaffaa irratti garanaa yoo ta'e immoo 1 2 2 irratti jechuudha. Kanaafuu kan garanaan deemtu sirriidha jechuudha. 1 2 3 4 5 jennee haala kanaan maqaa kennaafi. San booda maal goona paarantineemiin maqaan isaa maalidha? 5 waan ta'eef peentiinidha. Akkasumas 2 irratti argama waan ta'eef 2 peentiin. Paarantineemiin maqaan isaa kana ta'a jechuudha. San booda immoo biraanchiin ni jiraata. Biraanchiin meeqaffaa irra jira? Kaarbanii 1 2 3. Lakkoofsuma qara kenneef kana ilaalla biraanchiidhaafis 1 2 3. Kaarbanii sadaffaa irratti biraanchii maal jedhamu jira? Kaarbanii 2 kan of keessaa qabu. Kanaafuu kan kaarbanii 2 of keessaa qabu maal jedhama? Ittaayil. Maal jennee barreessina? Sadaffaa irratti argamu waan ta'eef 3 ittaayil. San booda maal jennaani deebisnee isa kana barreessina jechuudha. 2 peentiin jennee haala kanaan barreessuu dandeenya. Yookiin ammoo maal goona 3 ittaayil peentii jennee 2 iin jennee haala saniin jidduu galchinee barreessuu qabna jechuudha. Haala saniin barreessuu dandeenya. Lammaffaa irratti maal jedhaa? Write the structure of each of the following compounds. Compoundii kanaaf maal kaasiidha? Structurii barreessidha. Kanaaf structurii jalqaba irratti 3 mittaayil 3 heptiin isa jedhu kaasna. Kanaaf jalqaba irratti maal ilaaluu qabna? Heptiin isa jedhu kana 3 heptiin isa jedhu kana ilaaluu qabna jechuudha. Heptiin kan jedhu hept inni jedhu kun kaarbanii meeqa jechuudha? 7 jechuudha. Hept inni jedhu kun kaarbanii 7. Kanaafuu kaarbanii 7 ni kaafna. San booda maal irra jira? 3 irratti jira jechuudha. Dabil boondiin 3 irra jira. 3 irratti dabil boondiin ni jiraata. San booda immoo sadaffaa irratti kaarbanii sadaffaa irratti ammas maaltu jira? Mittaayilii jira jechuudha. Haala saniin haa kaasnu. Jalqaba irratti maal kaafna? Kaarbanii 7 kaafna jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7. Haala kanaan erga kaafnee booda gara lamaaniin
filatuu dandeenya. Amma yoo barbaanne garanaan yoo barbaanne ammoo gara xumuraatiin. Kanaafuu mee garuma jalqabaatiin haa filannu nuti. Kaarboonii sadaffaa irratti maaltu jiru nuun jedhe 1 2 3 4 5 6 7. Kanaafuu sadaffaa irratti dabil boondiin ni jiraata. Kanaafuu 1 2 3 sadaffaa fi afuraffaa jidduutti dabil boondii jiraachuudha. Haala kanaan dabil boondii kaafannaa. Dabil boondii erga kaafne booda san booda maal goonaa ammas kaarboonii sadaffaa irratti maaltu jira? Kaarboonii sadaffaa irratti mittaayilii jira. Sadaffaa irratti ammas deebi'ee 1 2 3. Kanaafuu sadaffaa kana irratti CH3 dabalaa jechuudha. CH3 haala kanaan dabalaa fi san booda kaarbooniiwwan hafan maal goona? Boondii isaa lakkaa'uudhaan haayidroojiniidhaan guunnaa jechuudha. Inni kun boondii qofa qaba waan ta'eef kanaafuu haayidroojinii meeqa barbaada? 3 boondii 4 guuttachuudhaaf. Inni kun ammoo gara lamaaniin tokko tokko godhateera. Kanaafuu meeqa barbaada? 2 barbaada jechuudha. Boondii 2 tofaa fi inni kun ammoo garnaan tokko asiin tokko garnaan 2 kanaafuu fixatee jira jechuudha. Kan itti aanu ammoo 1 2 3 kanaafuu meeqa barbaada? Haayidroojinii tokko qofa barbaada. Kan itti aanu ammoo 2 barbaada jechuudha. Boondii isaa lakkaa'uudhaan haala kanaan kennaafi deemna. Inni kunis 2 barbaada. Kun ammoo 3 barbaada jechuudha. Kan xumuraa tokko qofa qaba waan ta'eef haala kanaan kaasuu dandeenya jechuudha. Isa kana irra deebisanii maqaa kennitanii yoo kan ilaaltan ta'e kanaan tokkuma ta'a jechuudha. 3 heptiin san booda ammoo mittaayiliinis sadaffaa irra jira. Haala kanaan ilaaluu dandeettanii. B irratti ammoo maal jedha? 3,4 daayimittaayil 1 heksiin. Amma ammoo heksiiniidha. Heksiin jechuun ammoo kan kaarboonii 6 of keessaa qabudha. Akkasumas waaniin tun maal mul'isee jira? Waanni as jirtuun bakka dabil boondiin jiru. Kanaafuu dabil boondiin tokkoffaa irra jira jechuudha. Kaarboonii tokkoffaa fi lammaffaa jidduutti jira. San booda mittaayiliinis mittaayilii sun ta'in ittaayilii isiin tun. Ittaayilii 2tu jira. Isiinis 3 fi 4 irra jirti jechuudha. Haala saniin barreessinu ammas kan kaarboonii 6 of keessaa qabu. Kanaafuu kaarboonii jalqaba irratti heksiin waan jedheef 6 kaasuu qabna. 1 2 3 4 5 6 jechuudha. Haala kanaan kaafannaa. San booda tokkoffaa irratti maaltu jira? Dabil boondii jira. Gara miinaa kennan gara jalqabaatiin yookiin gara xumuraatiin mee kan jalqabaa san gara jalqabaatiin waan kenneef amma xumuraan haa kaa'annu. Hin danda'ama waan ta'eef gara lamaaniinuu uumaa rakkisu jechuudha. Gara xumuraatiin yookiin gara jalqabaatiin laallattanii kaa'achuu dandeettan. Garuu waan isin beekuu qabdan lakkoofsi sirrii ta'e qofa kaa'uudha. San booda maqaan isaa tokkuma ta'a jechuudha gara lamaaniinuu yoo ilaalle. Kanaafuu kaarboonii tokkoffaa fi lammaffaa gara nanaa kaa'annu. Kaarboonii tokkoffaa fi lammaffaa jidduutti dabil boondii goona. San booda 3 fi 4 irratti maaltu jira? Ittaayiliidha. Sadaffaa irratti kaarboonii 1 2 3 garanaanii amma lakkoofsi kan kennamuu qabu garanaanii waan ta'eef garanaan tokko jennee lakkoofne gara xumuraati kanaan duubatti lakkoofnaa jechuudha. Gara xumuraatiin lakkaa deemuu qabna. Maaliif sababa dabil boondiin achi jiraatuuf lakkoofsa xiqqaa argatu qabatu waan ta'eef asiin lakkoofnaa jechuudha. Kanaafuu 1 2 3 sadaffaan isa kana. Sadaffaa irratti maaltu jira? Ittaayilii jira. Sadaffaa irratti ittaayilii jira. Ittaayilii haala kamiin gara gadiitti kaasuu dandeenya yoo barbaanne yookiin ammoo CH ittaayilii tan jennuun CH2 yoo barbaanne gara naan kaa'uu dandeenya yookiin ammoo asiin kaa'uu dandeenya jechuudha. CH3 kanaafuu asuma naa kennu CH3. Haala kanaan inni kun maal jedhama? Kan kaarboonii 2 of keessaa qabu kun ittaayil jedhama. Ammas afuraffaa irrattis ittaayilii akkanaatu jira jechuudha. Kaarboonii afuraffaa 1 2 3 4 afuraffaan kam itti aanu kana waan ta'eef gara gubbaatti yookiin gara jalaatti yoo kennamu rakkisu gara gubbaatti naa kaa'annu mee isa ammoo. Maal jennaani? CH2 isa ammoo gara naan itti dabalu CH3 yoo barbaanne ammoo gara gubbaatiin dabaluu dandeenya jechuudha. Isii tana asii kaasuudhaan CH3 isiin kennu tana kaasuudhaan gara gubbaatiin hidhuu dandeenya. Homaa rakkisu gara barbaadeen haa qabaatu. Kanaafuu inni kun maaliif 2 ta'e? CH2 maal jenneen? Isa kana maaliif 3 jenneen? Kaarboonii as jirtuun kaarboonii CH2 bira jirtuun garanaanis boondii takka qabdi garanaanis boondii takka qabdi. Kanaafuu maal tofaaf? Boondii 2 qofa tofaaf jechuudha. Sababa saniitiif isiin tun haala saniin kaa'amuu dandeette. Isiin tun singil boondiidha. San booda dabil boondiin as qofa jiraatti. Kan hafan ammoo maal goona? Boondii isaa lakkaa'uudhaan kennaafi deemnaa jechuudha. Inni kun akkuma argaa jirru dabil boondiidha. Kanaafuu kan jalqabaa kun boondii 2 sheer godhee jira. Kanaafuu meeqa hafaaf? 2 hafaaf CH2 itti dabalaa jechuudha. Haayidroojinii 2 guunnaa. Inni kun ammoo kaarboonii itti aanu kun 1 2 3 kana wajjin meeqa qaba? 2 qabaata. Garanaan ammoo 1 qaba. Kanaafuu haayidroojinii 1 qofa barbaada jechuudha. Haayidroojinii 1 qofa barbaada. 4 guuttatee jira. Inni itti aanu ammoo 1 2 3 innis 1 qofa barbaada. Haayidroojinii 1 qofa.
kan itti aanu kun innis tokkoof barbaada. Hydrogen tokkoof kan itti aanu immoo lama barbaada. Kan itti aanu sadii barbaada jechuudha. Haala kanaan istiraakcharii isaa kaasuu dandeenya. Baay'ee salphaadha isaan kunniin maqaa isaanii kaasuudhaaf seera isaa qofa seeraan irra deebi'aatii ilaalaa san booda kan barbaadan istiraakcharii barbaadan ilaaluudhaan maqaa kennaa hojjechuu dandeettanii barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jira. Yeroo itti aanu aayizoomarzimii isaa ilaalachuudha. Viidiyoo kana sheer laayik godhuu hin irraanfatinaa hanga viidiyoo